hundee deebisaan jira lubbu. Hai. Innaa uummanni kun akka kana na jaalatudha yaadeen beeku. Amma kana na kabajullee jedheen beeku. Garuu uummanni kun baay'ee na jaalatu. Ani kana booda akka nama guddaa ta'e mul'adhu. Ibin bakka naammallee akka seenee hin argamne. Otuma isaanii natti himin sammuun kiyya kana. Muti agad isaan laaltaati. Hai, maa gocha shamarran. Yaa Rabbi anjette jechuun isin mudhiidhaa gadi irra daftanii dabaltu. Maa gochuu laalte ati isaa gadi? Anna dhibee isaa bar. Lubbuu ija qabadheen darbaare. Qoy. Maal qofaltuu qaamini? Na dogoggore. Arra waadaa kabaje dhugaa waan guddaa raawwate. Yaa Oroo aannan beekaa baay'ee Oroon kun baay'ee na jaalatti beektaa waadaa yemir dhugaa dubbannoo ta'e nama natti fakkeessa na jaalattu odoo hin ta'in nama waanan balleessirraa na deebisaa na jaalattudha si galee. So ani yoon balleessillee bira hin dabartu. Dammoo akkasumaan hin je'in dhugumas hin je'e bar. Daa'imaati. Miti yeroo namni daa'ima siin jedhu. Waadaa. Maanni boqoon keessi maadhii ta'e? Achiin miti asiin ana maalati kan maali waan namni si ciniin wayii fakkaata ree? Nan furdadhe. Haa? Boquma kana bichaa si furdata? Bakkuma daqitti? Jalqaba boqoodhuma furdata. Shamaraa sanii gadiitu furdata miti. Haa? Mukana kana. Shamarran mudhiidhaa gadi. Maa gochuu mudhii gadi isaan laaltaati? Hai, maa gocha shamarran. Yaa Rabbi anjette jechuun isin mudhiidhaa gadi irra daftanii dabaltu. Maa gochuu laalte ati isaa gadi? Anna dhibee isaa bar. Lubbuu ija qabadheen darbaare. Qoy. Maal qofaltuu qaamini? Na dogoggore. Arra waadaa kabaje dhugaa waan guddaa raawwate. Yaa Oroo aannan beekaa baay'ee Oroon kun baay'ee na jaalatti beektaa waadaa yemir dhugaa dubbannoo ta'e nama natti fakkeessa na jaalattu odoo hin ta'in nama waanan balleessirraa na deebisaa na jaalattudha si galee. So ani yoon balleessillee bira hin dabartu. Yoon keessa dabarte garbeen dhugaa Rabbi guyyaa wayii maal jettee na barreessite beektu rifeensa kiyya kana nan laxxafa miti. So rifeensa kiyya kana nan laxxafa beebee akkas nan baasa. Kaza biiftuu jettee suuraa nani laxxafe sana kuttee natti ergite. Maariyaamni kaza biiftuu jettee abeeti jedheen. An duraan nama daddabii wayii nama sammuu hin qabne yaaduu hin dandeenye jedheen ishee fudhadha ture. Kaza rifeensi kee irraa akkasitti si bareeduu danda'a. Boru garuu rifeensi sirraa dhuma waan ta'eefu jeeliidhaan hin laxxafiine qibaatii dibadhuu too galgala bakka lamatti dhaadhu naan jetti. Yemmi baxaam tan garramame koo gaafa ishiin akkas jetteen booskinaa goote jechuudha. Bakka nan jaaladhe keessumaa nan itti madaqee dhugaa namiittus illee na tolchitus illee an bakka nama waan hin beekne kana misxiranyaa foon ishii godhadhe erga sana. Jeemir. Ani lubbuu siin jaaladha ishee. Gobos wal jabeessaa bareedaadha. Ati maal furdattee yoo har'a maa akkana natti taate? Maaliif asaas qaqqabatta eenyu tachi si qaqqabaa oole? Argitee miti jalqabe. Lubbiyyee mana ispoortii deemtee turtee? Lubbu armi kiyya kun amma keetiin ga'u bar maalinni agartanii gaa isaanii amma isaa furda du'aa gudii abar. Ati xiqqoo dhaabtuuta dhii guddadhu kan. Garuu oduu nama akkana furda dassana ta'e dasneedha. Mana gahu. Dabalaan dhufa. Kan dhufa hojjetu.
Ta'u irratti hojjechuu qabda. Yoon irratti akkamiin godha? Fakkeenyaaf kaleessa maallaan jette ati waadaan haa jette torbee kana keessaa 400,000 nan galaa. Kanaaf Maalati eenyu hojii silkii haasaa turte? kottu ka amma interview si gochaa jira. Biiftuu baay'ee jaalanna. Yaa uummanni kun beektee nama jaalatu, nama kabaju. Andammoo kabajaa jaalala isaanii kana hin beeku tureeyyuu. Sigalee akka kana. Ikkoo gaamma yaa waadaa mindin na hundee deebisaan jiraawwan lubbu. Hai. Innaa uummanni kun akka kana na jaalatu yaadeen beeku. Amma kana na kabajullee jedheen beeku. Garuu uummanni kun baay'ee na jaalatu. Ani kana booda akka nama guddaa ta'e mul'atu. Ibin bakka naammallee akka seenee hin argamne. Otuma isaanii natti himin sammuun kiyya kana na gorsisii galee. Kabajaan isaan naa qabani. Bakka በጣም akka namni na duuba jiru. Garbeeliin ani dhugaa dubbannoo har'a jechuudha. Dhiisa isa fooloorsiin kuma manaa galillee dhiisa irraa fadhaa. Garbeeliin dhugaa rabbii gaa'es. Namni geetaa miskirii በጣም jechuudha. Biyyoota garaagaraa irraa በጣም miti guys biyyoota baay'eedhaan haadha walanii aroo galatoon biyyoota waaqa በጣም miti haadha walanii maal si barbaachisan biiftuu maal si gargaaru Dubaay keessatti maal ta'uu barbaadda bakka maariyaamni namni Ameerikaa dhadha walee haadha tiyya Itoophiyaa jirti haasofsiisi silkiisisiifan kenna wajjinaa see akka haadha teetitti wajjinaa seenaan jedhe dirasiin jiruuna aroo galatoon የምሬት ነው በጣም jaalalli isaanii እውነት በቃ ዋንን jedhu wallahi waan hin jedhu wallaale jecha no fiiki yaadabe በጣም wanti kana dura balleessaa ture wanti kana dura balleessaa ture gochoota kana dura gochaa ture jechoota talaalaafi kana dura dubbachaa ture akka keessa kiyyatti በጣም waan akka koo godhe tokko natti dhaga'amsiisanii ana nama jibbanii miti kan jibbatti agarsiisan ana garuu na jaalataniit karaatti na deebisan si galee kanaafuu ani ummata kanaaf machiin wuddiidha akka wuddii ta'ellee argeera eenyumtuu kana booda na dakkarii akkanitti dubbachuu hin dandeenyellee na agarsiisaniiru kan kana caalammoo na gammachiisu jira yaadu fooloorsii dhiisi fooloorsii waan taraa wayiiti dhugaa dubbannu kan jaalala isaanii naa jaalu biyya lafaa kanarra hin jiru sigalee annama lama dhabee garuu hixifii nama 50 olii tan argadhe sigalee በጣም itti na jaalatu የምሬን ነው ኮሜንቲን ሳናላት በረሰኑ argaas illee jirtu hin agartullee ni waan kana sitti qabu kana malubu Gobosaayyee galatoomi yaada bareedaadha. Yaada badhaa bareedaa ta'e sanaa kaastee. Maal ammaa keenyuun gaas isti waan faamilii koo taatan hin irraafatinaa tan ammaa. Jirra faamilii koo. Gaas dhaggeeffadha dhugaa geemii namaati irratti sargamne nuti faamiliin biiftu akkana shi akkamimmee nutti agarsiisaa kaasin hin irraafatu daftanii. Mallattoo keessanii. Mallattoo faamilii biiftuutti agarte. Ayyee. Amma garuu nama bichaa balleesse. Profaayilii kee kan dhumaarraa sana ishee akkas jette sana ishii sanatti jijjiirka dargaggoote. Aku immoo kan dammeeti lakkanii waan namaatti simbu'u. Tuni kan liiniti gaa'eesi liinii mucayyoo. Isti qabeenya biraa hin barbaaddaati gana. Qabeenya biraa hin barbaadda ganaati ani hin ga'u. Ara kana baluuti jettee kana lulub maqaa dhodhoofnaan hin jedhe. Ikkoo kan sima. Waadaan. Dhaga'i waada. Hamma ani utuun jiru ati waan biraa barbaadda? Waan biraa gaafattu. Maalatee? Dhaga'i si jammarati በጣም ትድለኛለሽ። Zilmete sagalee ganaa kana hunda deebisna abbi maali akkana namanne deebisa deebisii fite
Waye jirtu family. No. Godame copy link goda family. Hundi keessan copy link goda. Bakka gaa. Hai. Gofareen gaaddisa dhiiraatiin lubbu. Jalatti dheefamu. Jalatti Garuu aduu namarraa dhawwa gaafa wajjin deemne sana aduu narraa dhowwa ture dhuga. argitan miti akkas irraa dhoobu. Nama baay'ee fayyadne. Si fayyadne lubbaan na fayyade maalum ta'e. Dogoggora. Gini lubbaan bakka bishaanii sana ammas deemi naan jechaara garaa keessatti garuu. Tuusii qabdi ishiin motorri sun sirrii miti. Dhiisii hojjedhu. An garuu maamna dhoowwite nan oofenna. Nan deessu kaan kufta. In kufu ture garuu. Dandeessaa kanaan dura motora ooftee beektaa? Hin beeku garuu kayyoo ammumaan kufelleeni ati na duuba teechee faan deemnu ture. Guyyaa tokkoon akkamitti ooftare? Aanoo isa barachuu akka waggaa tokko jiru ta'uun gabaare. Guyyaa 2-3 ilaaluu qabda. Galaana sana keessa buutee ennaa galmi jiru. Otoon bu'ee na nyaata garuu. Dakkisee tufa. Oromoo si nyaatu kaadoo bishaan sana na nyaate. Maalan isaan godhe? Otoo bishaan sun na nyaate sinii sani. So akkas hin nyaanneefan sitti kennuu dideen beekaa miti dee? Maal natti kennuu didde otumaa ta'e oofi namaan jedhama garuu ati na didde. Ikkoo akka Aroo araarsan deemu. araarsaa gashimee koongiraasii naa jedhu dhugaa. Eessa jira? Meerri. Hanjiru. Araarsan ikkoo gaafan koo foolorsi 200 galullee siin kabajanaan jechaa ture waaqa. Seenim. Fataarii ho'i maaliree gooftaa koo janaan geetu guran duuchi. Lubbu bakka silkii haasa'in hin buuna asirraan. Akka gamtaa bilbilli kunii gaafa notificationii galu yookaan gaafa gootu akka samsingii yookaan nantinii miti beektaa? Akka waan jala galtee malee waan irratti. Nufnee. Eenyu? Guys, godhame. Istii taaptaa godhame hundi keessan taaptaa bistii 50 galchaa. Copy link illee godhame hundi keessan. Taap copy link godhame. Let's go family taap copy link godhame mana kana mee harkaan tuttuqaa. Yaa biiftuu amma gaammoo amma kee. Aroon hin dhufu. Jaartiin tun hin raftu jaartii dullumni hin raffate. Eenyu ishiin? Nama ta'u taa'e? Jaartii duunis dullumnis hin raffate. Akka nama biraan tunne kinoo jaartii tanaa duunis dullumnis hin raffateera. Eenyudha ishiin? Safuudha? Dulloomsiftee immoo? Ganaa waxxaatii hidhattee tattaafatti ishiin ati dulloomsiftee? Safuu? Niitoorkii kooti immoo kan keessan. Guys, hundi keessan galatoomaa dhugaa warri. Guys, amma ganaas miliyoona seenaa. Garuu immoo guys, ji'a kana keessa fa'uudhaan 100. Ammas baga gammadde. Galatooma hundi keessanuu yeemee. Ani dhugaa dubbannoo ta'e har'a nan galadhee yaadan qabu garuu torba kana keessa nan galadhee. Geedaan garuu dammoo guys gaafan 100 galus hin agarree gaafan 200 galus birqii natti hin taane gaafan 300 galus waan akka hin jenne garuu anammaa kana guys hin beeku nan gammadee maaf akka ta'e hin beeku bargitu beektanii imman gammadee baqaa das nan toorii ofitti yaa naa galatooma isin jilaaladha hundi keessanii faamilii
እና ኮንግራቹሌሽን baga gammadde baga kanaan si ga'e ammallee dhugaa dubbachuuf miliyoona tokkotti baazee bara kana keessa miliyoona tokko hin galta dambe miliyoona tokko amantullee amanuu baattullee jaalattee midhi jibbitee galta miliyoona tokko yaa nagalchu imaabdi amma qoyati maal akkana asiteechi sareen maal akkana tasiteechi sa akkamitti akkuma amma ta'e jirtu kanatti dammo amma yaadadhe ante ganama gizeena shaangulliitii tanaa si dhungadhu jechuudha. Dhagaa isitti hima. Hundi keessan biiftuudhaan koongiraatuleeshin baga 400 galte jedhanii mee warra koomentii uummanni koomentii kun baga gammadde jedhanii. Urjii koo haadha koo naa jiraadhu ishii lubbuu naaf jiraadhaan geessan. Hundi keessanuu an baqa ani gaayis dhaggeeffadhaa amma tiiktook ilaala ture jechuudha. Geetan misikirii takka tiiktookuma kiyyaan ijoolleen irraa naa hojjetan malee ani ijoolleen irratti waraaba turan garbeen isa malee siruma tiiktookin biraanatti dhufu mana waadaa dhufeera. Na geetan misikirii illee bakka isin arge hunda keessanii riippoos isinii gochaa ture naa kabajamaa yemirree noo ani baqa dammoo dhaggeeffadhu hin dhageenyeeti. Ani eenyu akka ta'e hin beeku. Ante warqii shallamame. Warqii oriijinaal. Akkamitti? Masqalii isa wajjin. Eenyutu akkas godhe? Ismee isa hin dubbanne. Warqii xiqqoo miti. Warqii guddaa. Kunoo Oromoo gaafadhu la. Ana gastii irratti dhufanii naan jedhani mana kubaatti naan jedhani. Amma fiddanii na fuulduratti agarsiistanitti dhugaa natti fakkaatu. Warqii zum jedheetuma lubbuu nama kun turan bahu. Maaliif warqii maaliif hin baane maal? Indee maallaqa bita bar. Gidii dhugaa dubbanna wate. Mama. An faamilii kee fudhadhaa dhaggeeffadhu lubbuu. Ani faamilii teeti tuni jedheetan dhiisee agartee laa kaza ani tanati faamiliin tuni kan gaaddanyaa tiyyatu jaalata wanta kanaa. Isa. Shi ilaalli naani siin dhiisee agartee ani hiriyaa akkanaati. Waanuma kee makan. Are astu. Inna guys arra hojiilee hojjedheera galata isaa በጣም ደስነኝራ ጉያን ከያራ ፋዳ ጌታ የብሬና እና rafi ነው ያ ደጎቻን ጅሩ ማልፍ ገመቹ ከና ከስመት ዶንታ አንዱ ብሌ ፋዳ ስነ ሊኑ